Wanti ani jechuu barbaadu namni tokko gaafa ka'u dhaabbatni tokko gaafa ka'u yeroo baay'ee namoota dhaabbata sana irratti xiyyeeffata. Namoota dhaabbata sana fakkeenyaaf nuti dargaggoota har'aa anas ta'e isinis ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa waa'ee dhaabbata kanaatti gallu amma of qopheessaniitu waan isaan nuun jedhan irratti gaaffii bareedaadha. Osoo silaa hawaasni keenya kun duraan hin miidhamne ta'e hin qolloomne ta'e mariin hedduun gaafa ture. Gaafa waan qulqulluu akkasii fudhatanu masjiidatti dubbachuu qabda dandeenya ture. Miidiyaa irratti beeksisa goonii namaan bitadhaa jenna ture. Garuu hawaasni keenya madaa'ee jira. Isa na fayyisuun immoo dirqama ta'a. Isa na fayyisuudhaaf immoo namoonni waan kana qabanii jiran eenyu jedhu jechuun murteessaa ta'a. Fakkeenyaaf nuti dhuunfaadhaan otoo hojjenne biiliyoonera ta'uu dandeenya dargaggoonni. Ayikaan isinitti hima wallaahi. Tarii akka cabaa ta'ee ijoollummaadhaa kan namni wal beeknu hedduun keessan jirtu as keessaa. Waggaa 10 dura 9 dura wal beeknu danuutii jirtu. Nu gaafa dhaabbata Nurbaas jennu maal ofitti fudhannee kaane beektu obboleewwan koo. Dhaabbanni Nurbaas badee jennaan dhaabbanni Nurbaas kallattiin taane ta'ee jennaan inni ergasii daawaa goonu inni ergasii hawaasa keenya biratti jaalala qabnu kabaja qabnu hin badaa. Kanaaf Ustaaz Nasruddiin abbaan fedhi yoo dhufe sheejjisa ta'uu shigaalessa ta'uu hundi jira namoota wajjin jiru. Fakkeenyaaf naggaadonni biraas jiraatan namni kamiyyuu amaanaa kana yoo fuudhee karaa darbe wanti kun qaawwa nutti gala waan ta'eef sichi egereen keenya dukkana waan ta'eef dargaggoonni umurii kanaan kanaaf waan kana eeguuf milkeessi koo hammaaratiin jiru jennee walii gallee kaan. Kanammoo rabbitu nu gargaara hanga dhatti milkeessina jira fuuldureessis milkaa. Kanaaf egeree keenya nama yaaduudha waan ta'aniif dhimma amaanaa namaatiin gaafii waa'ee Nurbaas maqaatti dubbattanii hin baddan. Waa'ee Nurbaasitiin itti yaadduftan waan kana. Maaliif hanga lubbuun jiru silaa jirra. Yoo lubbuun hin jirre immoo isini kan jiru. Isini of qopheessaa namni biraati miti. Isini gaafa dhuftanii dhaabbatni Nurbaasitti makamtanu birrii qofa kennattanii galuu miti. Siisama isa hordofata. Eessarra ga'eeraa gana magalgala wajjin hin jirra. Isa kan bara nama qabamutu hin jiru. Sheekoliin dhufan suni gara jalaatiin minaara keessan gadi bu'ame malee jaraa miti. Biiroo isaayyuu hin beekanu jiru. Kooduma inni ittiin galmaa jiru hin beekanu. Nama keessaa qabatanii ittiin haasoftan hin jiru hedduunsa. Nurbaasi waa taanaan gaafii isin warroota abbaa qabeenyaa kana wajjin waa ta'a malee akkanaan waan ta'u. Wanguma waan ta'u. Qabeenya keenya yoo ta'e baankii ta'a. Akkaawuntii yoo ta'e maqaa dhaabbataati. Waan nama dhuunfaati miti. Kan taa'ee waliin mari'atu nu kan waa godhu murtii kan murteessu abbootii qabeenyaati. Nama dhuunfaa tokko murteessuu hin danda'u. Jeneraala Simbilii Itoophiyaa keessatti amma seerri tokko booda paarlaamaan itti qofa baasuu hin qabu. Qabamu hin qabu. Paarlaamaa qofa baasan miti paarlaamaan dhaabbata Nurbaas abbootii qabeenyaati. Isa kana akkanatti nu qabadhaa. Yaanni mana keessaa kee keessaa Ustaaz Abdul Basiir haala bareedduu jiru cimuu qabdu cimee itti fufuu qaba waan jedhan kaasanii kana caala cimee itti fufu. Gana tokkaan addunyaa kana kontirool godhan shakkina isa kana. والذين جاهدوا في الله يهديهم سبلنا جري يهودا وقال صدق مرة هندوفته tokko mana keenyaatiin qooda qabdi kun osoo kan jiraatu kun kaampaaniin iPhone aksiyoona miiliyoona 3 tuqaaf gurguree iPhone ta'e kaampaan silkiin kamiyyuu nama miiliyoona 3 nama 120 qabeenya abbaa qabeenyaa dhaabbatee jira addunyaa muluu jira addunyaa muluu kontirool goona yoo addunyaa karoora keenya baha Afrikaati Itoophiyaa Keeniyaa Suudaan biyyoota baha Afrikaatti walitti dhufu Nurbaasii walitti bakka bishaan hin jiru. Isa kana bakka bishaan hin jiru. Gaafa bishaan dhufeeti gaafa aksiyoona asabiin fudhanne wannaa Nurbaasiin gallan wajji. Aksiyoona Nurbaasiitiin iyyuu markabni nu barbaachisu. Hayikan isinitti maal wallahi nu barbaachisu. Gaafa Nur asabiin fudhanne asabiin hin fudhanna biin illaahi taala. Dhimmi asabiis nu ilaallata. Mootummaa seergee moonjiniidha. Mootummaa is dhumaatee jira. Gaafa sabaa sana fudhannes aksiyoona Nurbaas dhaqee hojjetatis Nurshippii ta'e gaafa sana immoo kanaaf egereen keenya dheeraadha. Isa kana asirratti xumuree akkamitti hojii deemuu qabnaa nu kaasaniiru jalqaba namni ibidda ofirraan buufne yeroo garii ibidda namarraan buufne akka irraan deemne jiru quuqaa keenya yookaan madaadhuma keenya hunda keenyaaf jechuudha. Waan hundi keenya yoo argaa turre gariin nama akka itti baafatu dhabee cinqataa ture. Kuni waa'ee dhaabbata kana gargaaruu irratti wal nu gaafachiisu. Namni hundinuu mataa ofiitiin waan itti yaadee wanni ta'uu qabudha. Garuu wannan xiqqoo si gaafinatti asirratti amma nuti warri as jirru kun waan kana nu hubachiifameera akkana nu jedhameera. Gaheen keenya asitti hubanneerra eega hubanne amma waan kana eega nu hubachiisanii booda akkamiin isin hojii deemuu dandeenya.
akkamiin immoo nama biraa immoo hubachiisnee isin wajjin akka deemuu dandeenyu walgahii kanatti aanuun kana caalaa bal'inaa waan nu ibsantu jira moo asumarra gabaabatee jennaan akkamitti akka fuulduratti hojii deemnu kanuma gabaabsee gaafachuu barbaada. Wanni biraa immoo wanni hundinuu ifaadhaa fi waan nama hawwatudha waan ta'eef waan nama shakkisiisuu fi waan nama gaafachiisuu miti inni kaan hundi keenya yoo jaallannee waan nu hojii deemnudha jechuun barbaada. Kan koo kanuma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. jalqaba irratti galanni kan rabbii keenyaati alhamdulillah rabbil alamin kanuma kan nu agarsiisee bakkuma kanaan kan nu gahe umrii nu jiraachises wanni kun dhufuudhuma waan kanaaf rabbi nu agarsiisee galanni kan rabbii keenyaati alhamdulillah rabbil alamin eegasi yaanan kaasuu barbaade kaleessa haqiiqaa dubbachuuf yeroo ammoo isaan kaasanu waan natti dhagahame na boosisuu kee hedduu wayitu jira waan kaleessa keessa turre keessaa hanguma xiqqoo imalle keessatti yeroo adeemsa keenya keessatti dhiibbaan akkaan nurra gahaa turee fi waan silaa mataa ol qabannee quma dhahannetti hin deemuu qabnuun kan kitaaba kan keenya kaartooniidhaan hiinee xaqaalallee miilaan irra jennee deemaa turre qabna wallahi alaali. Gaaf tokko Hararee osoo gallu waan nu mudate keessaa darsoota wajjin gaggaraa turre jiranii hamma dhaabbii wahii bakka ta'e wayitti tasaafarii wayii buhuu haa ta'u wanti wayiitti geenyaan darasaan tokko nu keessaa buhee salaanii nu yeroo baay'ee makiinuma keessa salaanna inni immoo abadan hin ta'u jedhee buhee musallaa buufate salaatee eegala akkaan malee qofa salaatee hamma inni eegala sanatti saddamte jalaa baate makiina dhaabi jenne hin diddee afaan amaariffaa malee laafaan oromoo naannoo hin dubbatamu dhaabi jenne hin diddee jamiileen naan jira mucaan tokko jaamaan naatee hojii jira gaafa sana fiigee dhaqee hamma marii harkatti qabee silaa makiinaa sun garagalee biyya harkatti dhumu dirasii geenye jechuun sababa isin dhaabuddooti hangam deemtee gaagidee achii fiigee nu bira ga'u mucaan sun didaati kanaaf horii keessaa waan onneen keessaa bu'e fakkaata wallaahi laali waan akkanaan nu mudataa ture adeemsa akkanaa keessa turre farilla alhamdu amma hanga har'aatti ammallee wantichi furmaata argatee yaadu garuu kanaaf furmaata argataa jira ta'a alhamdulillah rabbiin walitti nuuf haa dhaabu. wanni kun gammachuudha hawaasni muslimaa keessaa kaadimtoonni diin islaamaa barattoonni darasoonni garagaraa bakka jiran nurraa dhagaa jiranu waan kana akka isaan barachanii itti gammadanuuf du'aadhaan akka nu cina dhaabbatanuu fi ammallee wanni kun furmaata amantii islaaminaa yookaan furmaata hawaasa islaamaa ta'uu isaa hubatanii nama akka ta'e jabaatan dhaamsa qaba inni biraa gaafii nan kaasuu barbaade gaafii immoo ustaas Khaalid kaasanii wal qabata adeemsi gara fuulduraa akkamii imalli kana fakkaatu itti fufaa jira moo bifa kana fakkaatu hawaasa ammallee nuti amma namoota muraasa Oromoo guruppii irratti hidhamne kitaaba muraasa hawaasa biroo dabalatee miseensota hedduu dabalatee ammallee warqeen kana fakkaatu bara fuulduraatti wanni qindaa'e wahii jira moo waan jedhu gaafachuu barbaade kanaaf inshallah gabaabinumaan kana fakkaata. Sadan kanatti deemnu jirtanii calaa biraa kenna. Kana bara inshallah. Yoommoo sadanuma kana keessatti gaaffii keessanii gabaabata ta'e keessaa fi tokko gabaatanii sakayee dhiisanii akaasanu. Waan ka'e immoo kaasna. Kanaaf inshallah gabaabsineeruma asumarratti hin dhaaba inshallah. Sila sagantaa qabna waan jedhaa turaniif kan immoo qalbiin koo keessatti rabbashamaa jira. Kanaaf amsa baraatee irratti dubbannu. jalqabaa waan Ustaaz Abdul Basiirii fi isaan kaasan irratti yaadaaf gaaffii jarri kaasan irratti deebisuudhaaf yaala. Yaadni jarri kaasanii dhaabbilee maqaa islaamummaatiin hin ka'aa hin kufaa isa jedhu. Kana akkam gochuu dandeenya? Kun immoo amma ta'ee yaadni amma jiru kanarraa xiqqoosii addaa kanaan immoo maaltu adda isin godhaa isa jedhudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kan kana mudatamee jiru hunda keenya amma ta'an koo mudatamee hin jira. Ani tuyyuun barsiisii baradhu ijoollee hiriyoota kooti wajjin birrii namatti kennadheera. Birrii 100,000 birriin sun naa milkoomne. Na yaale jireenya jijjiiruuf yaale bakka irraan baradhe timirtino ana irraa baradheera jechuun waa koo akka hin taanetti balleessuuf miti kana waan sana godhe namatti kenneera garuu naan tasaa kaane namatti hin kenne ofiin goone jechuudha. Irra caalaan keenya maali namatu nutti fayyadamaa ture meeshaa namaati keessattuu darasu sheekotatu hundeesseetta malee sheekonni hin hundeessine sheekotatti fidame ajandaan sheekota keessaan hojjetamuu
Shii tokko keessaa namni nuti fayyadamaa jiru. Nama biizinesiidhaa jooru tiyyi kunoo achiin gadi sii coccobaa irra otoo isiniin jedhe namni soba biizinesiin akkanatti galma goon jiru. Hayaatni diinii rabbiyyuu chaalenjii keessa darbee yeroo fudhatee waggaa meeqa makaan keessa yeroon ta'edha waggaa meeqa waggaa 10 meeqa 10 biizinesiinis chaalenjii akkanaa keessa darba. Namni bu'aa akka boraati makaafaadhaan iddoo sanaa fudhatutti nutti yoo dhume sirrii miti. Kun tokko imamsatu jalqabu dogoggora ta'e. Imamsi yeroo hawaasatti himamu yeroo nutti himamu dogoggoratu nutti himamu. Kun akkanatti buufattanii akkanatti jiraattanii namni jireenya dhuunfaa isaa waan biraa taabbatu dhiisee maal jedhee isa sana eeggata. Kun sirrii miti. Namni birrii miliyoona 100 qabaatee 100 hojii dhuunfaa isaa dhiisee waan qabu fidee dhaabbatatti makee yoo jedhe tokko dhaabbata sanatti gufuu ta'a miila akka hin fuudhu. Dhaabbanni yeroo qaba. Yerootti piroosesii godhu qaba. Fageenya makiinaa alaa galchuu nama gara 6 fudhate inni miti mataansa. Chaayinaa fi Itoophiyaa gidduu taayimlaayinii ammaa isinitti agarsiisuu hin danda'a. Chaayinotaa wajjin yeroon dubbadhee ture. Akka kanatti sobamaa turre jechuudha. Nuyi miti nu fakkaatee nu keessaa namni godhaa ture. Inni gariin kan inni gariin immoo dhaabbatuma sirrii jiru hawaasni sabaruu fi dhabe. Isa kanas jala muraa ofitti waliin somnu. Dhaabbileedhaan sabaruu hawaasni keenya. Dhaabbilee komanna malee dhaabbilee biraan dhaabbannu dhaabbileedhaan sabaru. Dhaabbileerraa maaliin argadhaa? Birrii waggaa dhufu qofa eegna. Fakkeenyaaf baankiin Izraa Itoophiyaa keessatti baankilee jara akka Abisiiniyaa waggaa 100 wayitiin dorgomaa jira. Namni hadha baankii Izraa komatu jira danuunsaati. Sirrii itti jira. Waggaa 8 waggaa 7 gaheera bu'eetta tokko nuun kennine. Buuteen inni kennu sun tokkoffaa kaleessa baankii jedhamee iddoo salaataa amma baankiin hundi gaayaa of keessaa qaba. Waa'ee dhalarraa bilisaa dhiisi. Iddootti salaatu kutaa kana godhaa foddaa maalii maqaa rabiffaan ihsaan maalii sheekotii keenya meeqa biddeena banan gorsaa shiriyaa jedhani. Nuuf illee ta'uu dhabe wala jaraa irra keessoo jiru jechuudha. Bilisummaan ni fide sana yoo maallaqatti sharafachuu hin dandeenye rakkoodha. Kan ofitti bor waliin somnu. Bilisummaa dhaabbataan dhufu isa amma hiriyaan isaa sun makiinaan isa gatee fiige sana saninan salaata sana jedhe deebisuu isaas maallaqatti yoo lakkoomne hin dubbatinaas ittiin galinaas. Isin ammatti silaa itti galaama maallaqa buusaa waliin jedhaan jiru. Waan diqqa buru hawaasatti dubbannee itti yeellomne walitti maarra malee. Kana bu'aatti sharafattu taanaan immoo bu'aa isa kana seeggataa bu'aa maallaqaa seeggachuudhaaf yeroo qaba. Fakkeenyaaf dhaabbanni tokko dividendii akkaataan qoodiinsa maallaqa isaa waggaa tokkoof hanga waggaa lamaati. Bu'aasa parsantaa 15 of eeggannoodhaaf achi kaa'ata. Gibira mootummaa kaffalee hojjetaadhaaf mindaa kaffalee parsantaa qusannoodhaaf dhaabbata sanatti rakkoon yoo dhufe akka of mo'atuuf achi kaa'atee kan abbootii qabeenyaatiif warra maallaqaa sanaaf birrii iru. Sun waggaa 2 torbee dhufu ji'a dhufu miti. Kanan eeggatu taanaan namni adda dhiisuu isaatu caala. Dhaabbata xalafee kuffisuu isaa caala. Wanti kun hatta ani wallaahi utuu namni dhaabbata akkanaa fakkaatu nuur baasiin dhaabaa jiraate birrii 100 na gaafate wallaahi kennadhee hurriyyummaa isaa lakkaadhee nan jiraadha. Waan an kaleessa dhabisan. Kun waa wal somnu miti. Hurriyyummaatti barbaadaa irra dhaabbata kana. Maallaqni nama tokko immoo waan kana ijaaruudhaaf ba'uudhaan alatti wallaahi billaahi wa ta'aalaa hin nyaatamu. Amma nuti lubbuudhaan jiru. Qaamni biraatti immoo dabarsinee abadan aangoos ta'ee gocha dhaabbata kanaa namoota dhaabbata kana gara mallageessa nuti hin kenninu. Bafutsuum baranneerra qaraaneerra waan dandeenyu hojjannaa jechuudha. Inni kan biraa dhaabbileen gaafuma dhufanii mana moofootti wal dorgomaa. Mana moofootti makiinaan utuu hojii tokko hin jammareen eegaluudhaan maallaqa walirraa qabdee fakkeenyaaf bu'aa argattu malee makiinaa laandi kireejeriidhaan makiinaa viyeetiidhaan wal dorgomu. Ancherkee amma miilaan hin dhufe amma deena. Jechuun of guddisuuf dhaadessuuf miti. Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam hayaata rasuulaatti adeebinu gaafa waa hojjechuudha jechuudha. Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam agabuu bulaatti kan isaan qabsu godhan. Maa Rabbiin biraa miti ergichi maaliif agabuu bulcha? Chaalenjii dhandhamuu qaba. Rakkina mo'achuu qaba. Rakkina keessa darbuu qaba. Ammas namoota da'iifa gatee namni gaafa dhaabbate namoota silaa rahmanni bira jiru gatee si gurguddaa kanatti hidhachuudhaaf soodama. Qeesichi maal jedha Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam gaafa milikkita maaliin eenyuun isaa wajjin deemuudha miti? Dhaabbilee keessatti waan akkanaatti amana namni keenya mazhar al-khaarijii laysa al-izza
بالمظهر الخارجي لا يتعلق العزة بالمظهر الخارجي كان جل مر وفت ببري فني آسا بري فني يو آسا انكوت نتيم يوني سني عربة مياود أنتي وانا وغانت فكاتة قفن دبنا يون الردر بمن فلت ناس الدوسان سريمت وانتي غارو وانتي وغانجر أبني كون إنيونو نندومي إنيونو ديك غراتة يدو في مال إنيونو مو أمانا كان نوركا فودي كاما براتي كنو اندندو برما كينيا تراتي چتمالي اندندو yes we can hojjetaa jirra godhaa jirra Nurbaa sin Itoophiyaa keessatti nama guutuurraa dubbatamaa jiru sun nama qaqalloo kanaan malee nama biraatiin hin taane. Kanaaf kan amanaa fudhadhaatiin nama tokko hin gowwoomsinu isin silaa warra dhaqee akka hin taanetti namatti waa himu miti yoo dhumallee diqqa waa hin taane waa'ee Nurbaas diqqaa miti numa dubbatu maaf eenyuun isinii dubbatu abbaa kabbadeetti isinii dubbata dubbachuu dirqama qabdu hundi keessa nama dhaqee odeeffannoo sobaa dabarsutti ergaa kana ni mina eeggadha ergaan hin eeggatama. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاميكا دعوة سرية جيجيسا نميدي وقاسا ودي فنون اكي أبدا سنباليس نما سنباليس أو في كتموكا وانت إف نما بروباغاندا تججير يوكي مالك أندان إرغيتشو داف مالك أسنة تججير إرغاكا نبران نونغينا أفوسا تسالا وانت إف يغنو لانديمنا سكانا كانو منجر آوان برا هيداري تدبالو غافي جر كل من كاسا kan jaraatti deebi'u kan keessa lamaan irraan ture waan ta'eef malee iddoo walitti himnee wal biraa galu anuma tafaaniin jabaatu fanii akkanan godhina jedhe malee wanta akkanaa waa balleessaa ture fan sabare malee sanama sabarsiisu miti wantichi sarafanii bulan miti rakkoo nama jiru kun bor akka hojiin kun turuuniyyi akka wanti kun turuuniyyi hawaasni maallaqatu nyaatame faasaa yoo yeroon dheerate namni hunda kanaa komiitaa hawaasa keenya bira isa kana walii beekuun dirqama ta'e amma hojiitti gallee jirra nu hojiin nutti gallee jiru ji'oota 5 piroosesii goone eeyyama baasnee biraandii dhaabbatichaa irratti hojjenne beekamtii majlisaan kottuu barilaa waan kana tunuu fudhannee hawaasatti gadi hin bahin kana godhaa jirra namni dhufne hin jiru qaama majlisaa keessa hatta Haji Ibrahim illee kan bakka bu'ee dhufe mucaa isaaniitti Dr. Kiyaar dhufeera Darishee Gaalis iddoo maalirra jirra amma iddoo namoota 4,000 affeeruurra jira namoota 4,000 kootaa waliif irree tokko in-person qaamaan namoota walitti dhiyaannuun karaa sooshaal miidiyaatiin wal ijaarree keessoodhaan gara kanatti wal affeeraa jirra. Sartifikeetiin nama guyyaarraa akka namni maallaqa riisiitii gara dhaabbata sanaatti kenneen jenereet ta'ee namaa kennamaa jira. Inni kaan karaa ivintiitiin waltajjii qopheessaa irra adda addaatti. Waltajjiin kun inni kaan karaa keessootiin miidiyaa karaa keessootiin ta'uu danda'a. Inni kaan immoo qaama majlisaa fi qaama mootummaatii wajjiniin hoteelatti akkuma eeggadda biyya alaatti geggeessine kan geggeessinu ta'a. Isa kana keessa akkaataa dandeettii keessaniitiin akkaataa isinii mijatu Nurbaasiin amaanaa rabbii akkan isiniin jedhe. Ijoollee faayidaa maallaqaa lakkaachuu dhiibtan ilaa boriin ittiin jireenya koo jijjiiradha mana ijaarradha jettanii ittiin galina. Lakki maallaqa koo isinan argadha bakka kootiin hurriyyummaan kan dhufu yoo jettani maallaqni 30,000 wallaahi waan isin irraa hir'isuu hin qabu. Mitiima waan isin irraa hir'isuu hin qabu. Kanaan hurriyyummaan dhufu maallaqni kun sadaqaa miti hojiidha. Kanaan immoo maallaqni hojjetama kootaa walii kennina jechuudha. Haydarii wajjin ni mari'anna isin keessa yoo rabbi jedhe bakka bu'aa qabaachuu qabna. Bucina keenya hin tuffatina nu bucuu miti. Walii gallee jennaan waan gurguddaa hojjechuu dandeenya waan ta'eef guyyaa qabannee kallattii walii kennee nama walii irree yoo jennee kootaa keenya sana irratti kan hojjennu ta'a inshaallah wal argaadhaa qofaan miti fufiinsaan hordoffiin jiraachuu qaba. Hordoffii sana immoo akkamitti goonaa isa jedhu nus immoo isinitti kan gadi buusnu ta'a. Haydar immoo waan hafe irratti dubbata. Maashaallah. Wanti ka'uu qabu hedduun isaa hundeessaa miseensa inni gara lamatti bakka lamatti ba'ee jira. Tokko namni aksiyoona 4 gadi bitate miseensa jedhama. Aksiyoona tokko qarshii 30,000 gaafan kana jedhu qulqulluun gatii aksiyoonaa qarshii 25,000. Birriin 5,000 sarviis chaarjii namtee itti dabalamti gatii kaffaltii tajaajila. Haa fakkeenyaaf dhaabbanni kun yeroo hojii hojjetu yeroo baasii baasuu qaba miti. Otoo hojii ittiin galiin baasii baasuu qaba. Baasii baasuu kana iddoo namarraa ittiin bu'u. Isi sarviis chaarjii si birrii 5,000 aksiyoona tokko irratti qabatu irraa itti fayyadamaa jechuudha. Kun seeruma istaandarii dhaabbata addunyaa kamiitti iyyuu. Isi kanaaf isin kan baasii kaffaltii tajaajilaatii fi kan aksiyoona qulqulluu yeroo walitti dabalamte 30,000 taati. Kanaaf namni tokko aksiyoona tokko 30,000 260 390 yoo bitate miseensa jedhama. Inni 3 bitates inni 2 bitates inni 1 bitates miseensa. Fakkeenyaaf tokko 30,000 inni bitates 260 bitates 390 bitates miseensa jedhama.
Garuu bu'aa dhaabbatan margata maqaan isaa kun miseensa malee. Inni afurii isaa ol bitate immoo hundeessaa dhaabbatichaa jedhama. Garaagarummaan hundeessaaf miseensa jidduu jiru immoo hundeessaan gaheen achi keessatti qabu guddaadha. Bu'aa keessattis gaafa bu'aa yeroo qabu kun birrii isaa guddatudha waan ta'eef. Inni biraa hundeessitoonni mirgi adda jarri qabnu mirga sagalee kennuu akka paarlaamaa biyya keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf nu warri hawaasni miseensa kana quba nu baasaa jiru inni paarlaamaa miti namoonni aksiyoona afuriif isaa ol bitatanii paarlaamaa dhaabbatichaa ta'u achitti sadarkaan jira achumatti wal caala. Inni aksiyoona 100 qabu inni aksiyoona 10 qabu tokko inni aksiyoona afuriitiif inni aksiyoona 6 tokko akka kana jechuudha. Garuu namni kamuu bu'aa isaa hin dhabu bu'aa isaa inni margata. Seera qabeessa maqaan isaa galmaa'ee chaappaan isaatti dhahamee amma waan isin mudate keessaa duraan baankiitti yeroo jedhame riisitii illee namaan deebi'u. Namoonni hedduun nama meeqa namni ani hiidoo ofiisii geesse raamisiin keenya miti fakkeenya raamis keenya sartifikeetii illee fudhanne namni kuni birrii tokko riisitii malee kennamu riisitii malee ba'u. Sartifikeetiin namaa barbaachisan nuurbaas ta'uu amma googil gootanii websaayitiin dhaabbata keenyaa jira. Namni namoota hawaasa keenya malee bakka isaan geenyeef malee nama qaama wal arguu iyyuu barbaachisu aksiyoona nuurbaas bitachuudha. www.nurbas.et.com yoo jettanii maal barbaadde ittiin deemuu barbaadde moo aksiyoona bitachuu barbaadde isiniin jedha. Ittiin deemuun fuuldureetiif hojjetame. Asuma xaqi godhata namni. Googilii search godhaa. Googilii search godhaa. ChatGPT nuurbaas maalitti ni gaafachuu dandeessu. Gaafa isin tuqxanii akkaataa namni wal bira taa'uun akkaataa umurii isaatiin nama wal bira kaasee akka ikhtilaata eeguun godha siistemni booddee. Ammatti garuu namni nuurbaasin sheerii bitachuudhaan suuraa gurdii isaatti ergee riisitii isaa achuma irratti ergee jennaan ofii isaatiif hojjetee daqiiqaa 5 keessatti aksiyoona namaa erga siistemni. Uummanni keenya uummata sadarkaa sana hin geenye namni beeku beeka. Sakaan immoo riisitii isaa gaafa ergu namni suuraa gurdii isaa gaafa mattaawoqaa isaa gaafa birrii kaffalee guyyaa tokko osoo hin guutin riisitii isaa fudhata. Aksiyoona isaa jechuudha akka mattaawoqaa akka hojjetamee kennama chaappaan isaa jedhamee jechuudha. Kanaaf bifa seera qabeessa akkaatiin waliin deemna addatti immoo isinii tokko dhuunfaa keessanii sheerii kana bitachuun barbaachisaadha. Lammataa isinis kallattii isin wajjin hojjetan keessaa namoota kuma nuti bira dhaabbatatti affeeraa jirru namoota informaashinii qulqulluu dhaabbatanii bifa seera qabeessatiin itti affeeraa deemuu danda'udha. Isa kana haala walii mijeessinee kana caala informaashinii walii kennee itti deebina. Garuu